Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya Simoon jedhama Simoo Teekinooraatii akkamitti Wi-Fi irratti namni paaswordii nuuf guutee paaswordii sana baruu dandeenya isinitti agarsiisa amma fakkeenyaaf namoonni baay'een paaswordii nurkaa fuudhanii itti nuuf guutu malee paaswordii isaa nutti hin himanii jedhu nuun immoo akkamitti haala salphaadhaan paaswordii Wi-Fi sana bilbiluma keenyarraan baafachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Haalli kun salphaadha. Jalqaba appii tokko buufachuu ni qabna. Appiin kun Matrix QR code seeru dhalaa kunuunsan harka korra naannessaa jiru jechuudha. Isa description jala isiniif hin kaa'a. Appii kana amma kallattii maanii Wi-Fi connect nu ta'e jiru jala ni seennaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun connect nu ta'e jira jechuudha. Kunootti QR code kana nuuf kenna gaafa nuni akka kanatti itti buunu QR code kana nuuf kenna. QR code kun passwordidha jechuudha. QR code kana haaluma salphaadhaan screenshot goona. Screenshot goone share kan jedhu kanatti buuna. Share kan jedhu kanatti erga buuneen booda Matrix QR code scanner kan jedhu kanatu jira. Isatti ni buuna jechuudha. Haala salphaadhaan erga isatti buune QR code kana passwordii isaa nutti himaa jechuudha. Passwordii Wi-Fi kana haala salphaadhaan nutti agarsiisaa jechuudha. Alaa kunoo passwordii Wi-Fi kana kanadha naaf fideera jechuudha. Haala salphaadhaan connect jedhutti to'an bu'ee connect naaf godhaa jechuudha. Silayyuu connect ta'ee jira passwordii isaa wallaallee garuu kunoodha passwordiin isaa kunoo maqaan isaa wanta hundi isaa nuuf baasee jira jechuudha. Haala salphaadhaan akka kanaatti hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Passwordii namni nuuf kenne nuti wallaallee haala salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Galatooma namoonni chaanaalii maatii chaanaalii keenya hin ta'ini maatii chaanaalii keenya ta'uu hin dagatinaan siniin jedha. Telegiraamii irratti nu argattu, yuutuubii irratti nu argattu, feesbuukii fi kan kana fakkaatan irratti illee nu argachuu ni dandeessu jechuudha. Galatoomaa siniin jedha. Viidiyoo itti aanu amma guyyaa itti aanutti qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan tura.